Walitti deebinee jirra. Har'amee waa'ee cirracha hadhooftuu haa ilaallu. Cirracha hadhooftuu yeroo jennu afaan Amaariffaan yaamoot xaxar jedhamuun isa beekamudha. Mee wanti kun maadha? Maaltu fidaa? Mallattoon isaa maali? Furmaanni isaas maali? Akkamiin ittisna kan jedhu haa ilaallu. Jalqaba gara cirracha hadhooftuutti osoo hin deemin dura hadhooftuun maali? Faayidaan ishee maali? Yoo maal taate immoo cirracha godhatti kan jedhu haa ilaallu. Hadhooftuun dhangala'aa tiruu keenya keessatti oomishamee sirna bulleessuu yookaan bullaa'insa nyaataa keessatti gahee guddaa taphatudha. Dhangala'aan kunis yookaan dhangala'aan hadhooftuu jedhamu kunis baattuu hadhooftuu yookaan gool bilaadar kan jedhamtu qaama keenya keessatti kan argamtu keessumaa kan isheen itti argamtu qaama keenya gara mirgaatti garaa keenya gara mirgaatti tiruu keenya jalatti argamti. Akkuma suuratti argatan ishee gool bilaadar jedhamtu kana tiruu jalatti argamti. Garaa keenya gara olii gara harka mirgaan. Hadhooftuun egaa tiruun oomishamtee booda baattuu hadhooftuu keessatti kuufamtee nyaata coomaa fi zayita ta'an yeroo nyaannu marrimmaan seenuun nyaata coomaa fi zayita ta'an kana bulleessuuf gargaarti. Nyaata kanneen akka foon cooma ta'ee, dhadhaa, hanqaaquu fa'aa yoo nyaannu baattuun kottoonfachuudhaan hadhooftuun kun ujummoo hadhooftuutiin gara marrimmaan qal'aa seenuun akka nyaanni kun bullaa'u godha. Kanadha gaga'een ishee. Hadhooftuun baattuu hadhooftuu keessatti kuufamtii erga tiruu keessatti oomishamte booda faayidaan ishees immoo yeroo namni nyaata cooma baay'ee fi zayita qabu yeroo nyaatu gara marrimmaan qal'aa seenuudhaan isaan kana bulleessuudha. Qabiyyeen dhangala'aa hadhooftuu jedhamtu kana bishaan, koolesteroolii, piigmentii bilirubiinii jedhamuu fi ashaboo hadhooftuu kan baayil saalt kan jedhamanidha. Kanaaf egaa hadhooftuun keenya hojii isaa seeraan hojjechuuf tokko qabiyyeen kunneen jechuunis bishaan, koolesteroolii, bilirubiinii fi ashaboo kan jennu kun pirooporshinii sirrii ta'een jiraachuu qabu. Wal caaluu hin qaban. Hamma barbaachisu jiraachuu qaba. Akkasumas baattuun hadhooftuu fayyaa ta'uu qabdi. Akkasumas seeraan kottoonfachuun fi diriirfachuudhaan gara marrimmaan qal'aatti erguu qabdi hadhooftuu kana. Isaan kana keessaa egaa hadhooftuun keenya hojii isaa seeraan hojjechuuf wantoonni lamaan armaan olii sirriitti guutamuu qabu. Tokko pirooporshinii sirriidhaan jiraachuu qabu wantoonni hadhooftuu oomishanii, lammaffaa immoo fayyaa ta'uu qabdi hadhooftuu sun. Yoo kun ta'uu baate cirracha hadhooftuu uumuuf nama saaxila. Yookaan baattuu hadhooftuutti fayyaa miti sirriitti hin kottoonfattu yookaan immoo pirooporshinii sirriidhaan jiran kan hadhooftuu oomishan. Cirrachi uumamuu kunis lakkoofsa gosootaa fi hangi isaanii kan isaan qabatan garaagarummaa qabaachuu danda'u. Female fat, forte and fertile jedhamu wantoonni kanaaf nama saaxilan. Z4F jedhamuudhaan beekamu. Haa ta'u malee dabalataan kan kanaaf nu saaxilan akkuma amma female jennee saalaan dubara ta'uudha. Fat kan jenne baay'ee furdaa ta'uudha. Akkasumas forte jechuun umuriidha. Umuriin dabalaa yoo immoo wanti kun baay'ataa deema. Fertile kan jennu immoo kanneen daa'ima hedduu godhatanidha. Nyaata koolesteroolii hedduu qaban nyaachuu, cooma, dhadhaa fi kan kana fakkaatan soorachuu, dhukkuba sukkaaraa qabaachuu, ulfaa'uu, yeroo ulfaachuudha. Dhibee dhiigaa tokko tokko kanneen akka siikil seel diziis jedhaman qabaachuu, nyaata kuduraa fi muduraa garaagaraa qaban nyaachuu dhiisuu, sochii qaamaa gochuu dhiisuu, bishaan sirriitti dhuguu dhiisuun dhibee kanaaf nama saaxila. Mallattoolee dhibee kanaa yoo ilaalle namoota hedduu biratti dhibeen kun mallattoo agarsiisuu dhiisuu danda'a osuma jiru. Osuma cirracha qabnu mallattoo qabaachuu dhiisuu dandeenya. Harki caalaan cirracha hadhooftuu mallattoo osoo hin agarsiisin yeroo dheeraadhaaf baattuu hadhooftuu keessa turuu danda'udha. Haa ta'u malee cirrachi kun lakkoofsaan yookaan saayiziin isaa yoo guddate yookaan yoo baay'ate yeroo tokko tokko achi keessaa ba'uun ujummoo hadhooftuu cuqqaaduu danda'a, cufuu danda'a jechuudha ujummoo hadhooftuu sana. Hadhooftuu keessaa ba'e. Yeroo kana mallattoolee kanneen armaan gadi agarsiisuu danda'a. Isaan keessaas kan jalqabaa dhukkubbii garaa keenya gara harka mirgaa gara olii yookaan handhuuraa olitti gama mirgaan dhukkubbii akka waraansa fakkaatu nutti dhaga'amuu danda'a. Dhukkubbii baay'ee cimaa ta'e garaa keenya gara olii harka mirgaan baay'ee nutti dhaga'amuu danda'a. Dhukkubbiin kunis yeroo baay'ee sa'a muraasaaf tura. Yeroo baay'ee sa'a 4 gadi tura. Deebi'ee bada akkasumas immoo deebi'ee dhufa ammas badaan dhufa. Yeroo dhufu immoo baay'ee dhukkubaa sa'a muraasaa booddee immoo deebi'ee bada. Mallattoo wal fakkaatu dhufa yeroo biraas.
Akkasumas dhukkubbiin kun ceekuu keenya gara mirgaa dugda keenya yookaan lafee ceekuu lamaan gidduu gara gubbaatti nutti dhaga'ama. Dhukkubbiin kun egaa nyaata coomaa fi zayita itti baay'ate yoo nyaanne nutti cimuu danda'a yookaan dhufuu danda'a. Nama ol deebisuu barbaadu yookaan haqqisiisuu qabaachuu danda'a. Haqqee fi nausea and vomiting isa jennu haqqee fi lollachiisaan jiraachuu danda'a. Fedhii nyaataa cufuu kan kana fakkaatu egaa mallattoo isaadha. Keessumaa dhukkubbiin sun baay'ee dhukkubbii cimaa ta'edha. Sa'a muraasa mara ture kan badu akkasumas deddeebi'udha. Gara yaala yookaan furmaata isaatti yoo deemne akkuma walitti jenne cirracha dhooftuu harki caalaan mallattoon agarsiisu. Mallattoon hin jiru taanaan yeroo hedduu yaala hin barbaachisu. Haa ta'u malee namoota dhibee sukkaaraa qaban biratti, namoota yaalarraa fagoo ta'an biratti yoo wanti kun tasa mul'ate yaala gochuun ni danda'ama. Haa ta'u malee mallattoon qabu taanaan yaalli hin barbaachisu. Kan mallattoo agarsiise immoo yaala baqaqsanii yookaan muranii baasuu baattuu hadhooftuu barbaada. Baattuu hadhooftuu sana muranii baasuu barbaada jechuudha opereeshiniidhaan. Akkasumas qorichoonni yeroo dheeraa fudhataman kan cirracha kana bulbulanis ni jiru. Haa ta'u malee cirracha kana bulbuluuf qorichoonni ji'a ja'a ol fudhatamuu qabu. Akka baqaqsanii yaalus effektiivii miti jechuudha. Kanaaf baqaqsanii yaaluun furmaata isa guddaadha. Baattuu sana baasuu jechuudha. Gara ittisootti yoo dhufne akkamitti dhibee kana ofirraa ittisna jennee yoo ilaalle inni jalqabaan ulfaatina qaamaa hir'isuudha. Namoonni baay'ee fufurdootaan ulfaatina qaama isaanii hir'isuudha. Sochii qaamaa gochuudha. Ispoortii hojjechuu. Nyaata madaalawaa nyaachuu. Kana malees immoo bishaan gahaa dhuguudha. Akkasumas wantoota qorichoota fudhannu ogeessa fayyaa mariisisuudha sirriitti. Kan kanaaf nama saaxilan tokko tokko waan jiraniif. Qabxiin biroon cirrachoolee kana qabaannaan osoo mallattoo cirracha sanaan osoo hin ta'in cirrachumti sun dhibee biraaf nama saaxiluu danda'a. Cirracha hadhooftuu qabaachuun madaa'uu qaamolee naannoo kanaaf nama saaxiluu mala. Isaan keessaa kan jalqabaa madaa'uu baattuu hadhooftuudha. Baattuun hadhooftuu cirracha sana qabattee yoo madoofte yookaan yoo kulkulte yookaan infekshinii yoo godhatte yeroo kana dhukkubbii garaa keenyaa kan garaa keenya gara olii naannoo masila jennetti kan argamuu fi dhukkubbiin isaas kan namarra turudha. Akkasumas silaa sa'a 4 qofa namarra ture kan badu miti yeroo dheeraa namarra tura. Akkasumas ho'i qaamaa ni dabala. Dadhabbiin dhukkubbii kanaa wajjin wal qabatanii namatti dhaga'ama. Akkasumas haqqeen illee jiraachuu danda'a. Yoo madaa'uu ujummoo hadhooftuu ta'e immoo hadhooftuutii fuutee gara marrimmaan kan geessitu isheen immoo yoo madoofte yeroo kana koolaanjaayitis jedhama. Iji keenya yookaan gogaan keenya boora ta'a. Ho'i qaamaa ni dabala. Dhukkubbii garaa keenyaa kan gara olee gara harka mirgaatti argamu tiruu jalatti namatti dhaga'ama. Yeroo kana kan gochuu qabnu inni guddaan mallattoolee kana ofirratti arginaan ofirratti tursiisuu dhiisnee yeroo kana qoricha adda addaa waan barbaaduuf atattamaan gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.